Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraatti waraana murna biltsiginnaan maatii tokko jalaa loon uffatamuu fi mancaatiin qabeenyaas raawwatamuun dhaga'ame. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Fulbaana 25 2025 godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa ganda eeguu bochii jedhamutti waraanni maafiyaan PP bulchiinsa magaalaa Agamsa bal'aa keessa maadheeffatee jiru sochii gochuun nama maqaan isaa obbo Hiikaa Naggasee jedhamu jalaa loon sadii ooffachuun qabeenya maatii sanaa cufa mancaasanii reebicha jabaas irratti raawwachuun dhaga'ame. Miseensota maatii reebicha irratti raawwate maqaan isaanii obbo Hiikaa Naggasee, obbo Girmaa Naggasee, obbo Miratuu Naggasee fi haadha warraa obbo Girmaa Naggasee aadde Meerii kan jedhamtu oggaataan reebicha irratti raawwate namoonni kunneen haalaan akka miidhamanis itti dabaluun ibsaniiru. Sababni maatii kanneen irratti yakkawwan kunneen irratti raawwateefis inni dursaa maqaa soddaa keessan keessaa miseensa wobooti jedhuun akka ta'es jiraattonni himuun maatiin kunis sababa isaaf gaafatamuun akkamitti nurra jiraata kan jedhan ta'us deebiin isaanii reebichaa fi doorsisa akka ta'es jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Nagallee Arsii keessatti loltoonni biltsiginnaa manneen hawaasaa jumulaan gubanii barbadeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Seenaa Qabsoo. Murni kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hawaasa jumlaan mana hidhaatti guuruu, reebuu, qabeenya isaa saamuu fi manneen jalaa gubuun sabicha harka duwwaatti hambisuuf hojjechaa jiru biltsiginnaan fulbaana 27 bara 2025 aanaa Nageellee Arsii ganda Bobbaasoo Reejii keessatti nama maqaan isaa obbo Caalaa Bookee Beektoo jedhamu jalaa mana lama qabeenya isaa guutuu waliin ibidda itti shiiduun gubanii barbadeessanii jiraachuu jiraattonni irratti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda kana keessatti yeroo hedduu loltoota kanneeniin gubaatiin manneenii fi saamichi qabeenya irra deddeebiin kan raawwataman yoo ta'u namoonni manneen jalaa gubatan kunneen yakka addaa qabaatanii osoo hin taane oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii gidirfamaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun ibsaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti maatii qabsaa'otaa mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiru. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Sirni Impaayera Itoophiyaa of harkaa qabdu murni biltsiginnaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhuun yeroo garaagaraatti hawaasa hiraarsaa oolan fulbaana 24 2025 aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Hororsa Qalboo irraa manguddoo maqaan ishee Madiina Badhaasoo jedhamtu maqaa ilma keetu bosona jiraa fi haadha daa'ima kan taate maqaan ishee Bassaa Fayyoo kan jedhamtus abbaa warraa keetu waboo keessa jira maqaa jedhuun mooraa waraanatti galchanii reebaa jiraachuu maddeen ifoomsaniiru. Erga mana isaaniitti fuudhanii utuu mana sirreessatti hin geessin mooraa waraanaa keessatti hidhuun garmalee reebaa turuu fi harmee daa'ima harkaa qabdu sanaan daa'imni kun kan shaneetii gati akka waraabessi nyaatuuf jedhanii kan reeban yoo ta'u maaloo adaraa garaa dhalaa ilmoo kiyya gatuu hin danda'u jettee boossee osoo isheen kadhattu nuyyuu sirkaa fuunee ganna jechuun doorsisaa jiraachuu maddeen himaniiru. Namoonni kunneen namoota warra kana galchuu danda'an osoo hin taane namoota ofii isaaniitiif iyyuu namni gargaaree jiraachisu ta'uu fi osoo isaan ijoollee isaanii guddifataa jiranii ijoollee irraa qabuun jecha gocha isaan hin ibsine kan safuu fi safeeffannaa naannootti bu'u ittiin jechuun qorqalbii dubartoota kanneenii miidhaa jiraachuu maddeen dabalataan ibsaniiru. Yeroo garaagaraatti ganda kana keessatti dhiittaan mirga namootaa fi dararaan daangaa darbe sabicha irratti raawwata kan ture ta'u gabaasni yeroo garaagaraatti nu qaqqabuun ni ifoomsa. Godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti dhukaasa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon hawaasa nagaa irratti bananiin shamarreen tokko madeessan. Jaalurjii Oromoo dabalata qabdi. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee bakka Giraar jedhamutti fulbaana 28 bara 2025 gara galgalaa dhukaasa hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon namoota loon tikfachaa jiran irratti bananiin shamarree tokko ganda Diidoo irraa bobbaate maqaan ishee Saadaa Muhammad Ahmadee jedhamtu rasaasaan rukutanii madeessuun yeroo ammaa mana yaalaa keessatti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu ishee jiraattotni ganda Diidoo ONM'tti himaniiru. Akka maddeen jedhanitti humni badii gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun aanichatti loon hawaasaa saamuun ooffatanii deemuu akkuma amaleeffatan fulbaana 28 bara 2025 kanas riphanii loon namootaa kana ooffachuu wayita dhufanitti tikfattoota biratti arginaan shamarranii fi daa'imman loon tiksaa jiran fixnee loon kanneen saamnee ooffanna jedhanii dhaadachuun dhukaasa bananii shamarree kana madeessanis boodarra ummanni waliif birmatee madoo isaa kaafachuun loon finxaaleeyyiin faannoo kun itti marsitee ooffachuuf dhamaa fi amuummachaa turte kanas irraa buufatanii jiraachuu itti dabaluun dubbatu. Aanaa Arxummaa Fursee kana keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhu moggaafatee kan Koloneel Abiy Ahmadin meeshaalee adda addaa haga funyaanitti hidhatee aanichatti bulchaa godinaa dabalatee quba qabeenya lukkeeleen biltsiginnaan halkanii fi guyyaa osoo hin jenne yeroo fi sa'aatii barbaadanitti socho'anii namoota nagaa ooyiruu isaanii keessattii fi iddoo loon tikfatanitti ajjeesuu, madeessuu fi loon jiraattootaas baay'inaan saamanii ooffatanii deemaa akka jiran ONM maddee keenyaa oonichaa irraa qulqulleeffachuu danda'eera.
Muummichi ministeeraa Swiidin Raashiyaan diroonii buufata xiyyaaraa irratti mul'ate duuba ta'uu hin ooltu jedhe. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Muummichi ministeeraa Swiidin Ulf Kristersson wiixata kaleessaa akka jedhanitti walgahii gamtaa Awurooppaa Kooppenhaagen keessatti geggeeffamu dura balalii dhoksaa diroonii buufataalee xiyyaaraa Iskaandinaaviyaa hedduu irratti raawwatame duuba Raashiyaan ta'uu hin ooltu jedhan. Keessattuu fulbaana 22 irraa eegalee guutuu Noorweey fi Deenmaark keessatti xiyyaaronni diroonii argamuun buufata xiyyaaraa hedduun akka cufaman taasiseera. Kristersson tamsaasa TV4 waliin haasawaa taasisaniin carraan kun waa'ee Raashiyaan biyyoota Yukireeniin deeggaraniif ergaa dabarsuu barbaaddu ta'uun baay'ee olaanaadha jechuun garuu namni dhuguma beekuu hin jiru jechuun cimsanii dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis dirooniin jalqaba baatii fulbaanaa keessa naannoo qilleensaa Poolaand seenan kan Raashiyaa ta'uu isaanii mirkaneessa qabnaa jedheera. Wanti hundi gara Raashiyaa agarsiisa garuu sana booda biyyoonni hundi yoo mirkanaa'uu baatan biyya tokko adda baasuu irratti of eeggannoo godhu. Poolaanditti akkas akka ture ni beeknaa jedhan. Dirooniin guyyaa lammaffaaf walitti aansuun sanbata halkan iddoowwan waraanaa Deenmaark irrattis argameera. Kooppenhaagen walgahii gamtaa Awurooppaa roobii fi kamisa qopheessuuf jirti. Nageenya naannoo walgahii kanaa mirkaneessuuf Deenmaark dilbata darbe balalii diroonii siivilii hundaaf hanga jimaataatti cuftee jiraachuu ibsiteetti. Neetoon seensa kana hordofuun Baaltik keessatti of eeggannoo guddiseera jedhe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun lixa shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda Odaa Dhalootaa jedhamu keessatti eegdota barcuma Abiy Ahmed irraa 23 ajjeesuun 17 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis gama meeshaatiin loltoota PP irraa qawwee AKM 13 snaayiperii 2 PKM 1 irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Bilchiginnaan giddu galeessa Oromiyaa irratti waboo diiguun humna Finfinnee seenuun ittisna jedhanii irratti hojjetanis waboon shira isaanii irra aanuun tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun du'aa fi madoon adabee qawwee irraa hiikuun jiraatti boojaa kan jiru yoo ta'u waboo kun ammoo bilchiginnaan karoora badiisaa isaa biraa akka itti kaasu dhabe akka burjaaja'u taasisaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.